Yaa uummata Waaqayyoo al takkaa qalbii keessan naa ergisaatii icciitii addunyaa wal nyaachaa jiru kana isiniif nan dubbisaa. Icciitii addunyaa kana immoo isiniif lafa harkaa isinii baasu. Icciitii jeequmsa biyya kana kan raasaa jiru, biyya kana kan hunkuraa jiru, biyya kana kan jeeqaa jiru eenyu akka ta'e isiniin dubbisaa. Isaayyaas lakkoofsa 14 lakkoofsa 12 akkas jedha. 12 hanga 19 dubbisaa. Qalbii keessan naa ergisaa. Uummata Waaqayyoo sheerii isiniin godhaa. Kun immoo waan isin of eeggattanii jiraattan Waaqayyo wajjin walii galtanii akka dhaabbattaniif isin jabeessa jedhee nan abdadha humna Waaqayyootiin isin dubbisa akkasii dhaggeeffadha. Ati yaa ilma namaa isaa akka bakkalcha barii ibsituu akkamitti bantiiwwan Waaqa irraa gad darbatamte. Ani sabaa gadi qabaan ture, amma immoo attamitti lafatti darbatamtire. Ati garaa kee keessattis ani gara bantiiwwan Waaqaas ol nan ba'a. Urjoota Waaqayyoo gararraas teessoo koo nan dhaabbadha. Tulluu iddoo walgayii isa dhuma gara bitaa jiruttis nan taa'a. Duumessota ol fagoo irrattis ol nan ba'a. Isa hundumaa gararraa jiruttis of nan fakkeessa jettere. Ati garuu iddoo lafa jalaattis hin darbatamte. Qilee keessas hin buute. Warra achitti si arganii dinqifatanii kun isa lafaa rom'isa ture, isa mootota raasaa ture, isa biyya lafaa onse, isa mandaroota diigee balleesse, isa warra hidhaman gadi hin dhiibnedha miti jedhu. Reeffa mootota lafa irraa hundinuu adduma addaan ulfina awwaala ofii isaanii keessatti hin kaa'ama. Kan kee garuu akka damee muramee tuffatamee awwaala keessa baafamee diiggatee gatamaa malee hin kaa'amu. Warra gorra'amanii billaa ure wajjininis boolla dhagaa keessa hin buufama. Miilaanis gad hin dhidhiitama. Ati biyya kee waan balleessitee fi saba kees gurgurtee waan fixxee fi gorraatee waan fixxee fi isa gidduutti hin awwaalamtu. Sanyii warra hamaa godhanii bara baraan deebi'anii in maqaa hin dhaamanii. Ameen. Ameen. Lafa jirtanitti sheer koppiliingi godhati. Lafa hin gaafne naageessisaa. Sagaleen kun sagalee itti namni of eeggannoodhaan Waaqayyo wajjin hin jiraatu. Sagalee namni isa gad darbatame sana hojii isa gad darbatame sana irraati of eeggate akka Waaqayyo wajjin jiraatuuf sheer koppiliingi riippoorti naa godhaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Ayyaanni Waaqayyoo isin wajjin haa ta'u jedha.